Akkam jirtu ijoolleen Oromoo. Andu'aalam muuziqaa gadhiise warroonni jettan muuziqaa kana keessattis muuziqaa kan hin dhaggeeffatinaa dhaggeeffadhaa warri jettanis laalu jira. Baay'ee yeroo ammaa yeroo jirru kana keessatti muuziqaa afaan Oromootiin hojjetaman sadarkaa olaanaa yookaan immoo sadarkaa wayitir niga jedhee kan abdadhu keessaa tokko Andu'aalam Gosaati. Haa ta'u malee wanti kun isa mudatee isas faamilii ishees kan baay'ee garaa nama nyaatu kan baay'ee nama cabsu ka uummata Oromoo hunda garaa nyaatee deemaa jiru kan immoo garaa nyaachaa jirudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Baay'ee wanti akkanaa isin hin mudatin. Dhugaan waaqa bira jira garuu baay'ee garaa nama nyaatan. Baay'ee. So muuziqaa kana keessatti Andu'aalam sirbaa hin jiru kan immoo akka nama isatti tolee shine gochaa muuziqaa gadhiise jettanii warroonni yaaddan I don't think that's right. Sun sirrii natti hin fakkaatu. In general muuziqaan kun gadda isaa ibsachuutti jira gurbaan. Gadda keessa jira, gadda cimaa keessa jira. Namni ammoo wayita gadda isaa waliin taa'uu yoo dadhabne dhiisuun barbaachisaadha. Gadda isaa sanarratti gadda hin taane dabaluun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaadu. Waa baay'eetu keessa jira muuziqaa kana keessatti. Waa baay'ee keessa galuu hin barbaadu garuu muuziqaan kun filmii tokko ta'uu ni danda'a. Waa'ee walaloo yeedaloo qofa osoo hin ta'in sirriitti fakkiileen keessa jiran maal akka ibsan nama sirriitti xiinxalee laaletti waa baay'eetu keessa jira, ergaa baay'ee dabarsa. Maybe muuziqaa kana 6-7 ol irra deddeebi'ee dhaggeeffadheen jira. Waa'ee gadduma isaa haasaa, waa'ee isii haasaa. Akkuma isiniin jedhe waa baay'ee keessa galuun hin barbaachisu garuu gurbaan kun gadda cimaa keessa akka jiru waan qayyabadheedha. Maatii isheefis maatii isaas isa dabalatee baay'ee garaana nyaatee gam muuziqaa kana laalee dhaggeeffadhe booda. Hundi keessaniyyuu dhageessanii jirtanii jarri warri soddaa akka inni reeffa ishiitiin daldalataa jiru du'aa ishii ajjeese akka inni reeffa ishiitiin daldalataa jirutti irraa hojjetaa jiran. Waa'ee artiistii keenya maaltu isaan galche? Who are you? Minaa Gabbaachoo. Isaan Oromoo ajjeesaa, Oromoo hidhaa, Oromoo fannisaa yakka meeqa hojjechaa Finfinnee keessa jiraachaa jiran dhaqaa ilaalaa. Artiistii isaanii meeqa nabsa gadaayii ta'e gadi ba'ee kan hidhame tokko hin jiru akkatti harka irra qabatan hin kunuunsan akka leencatti ilaalan. Nuti garuu artiistii keenya diina wajjiniin akka saareetitti itti dunna diina wajjiniin. Intalli kun dhugaa qabdi, dhugaashii seera fi rabbiin haa baasu. Kanarraan kan hafetti saroota wajjin deemtanii mucaa kana hin nyaachisina, saree hin nyaachisina, saree haacee nyaatte aduu hin nyaachisina dhugaa dubbachuuf jechuudha. Beekaa keenya, hayyuu keenya, artiistii keenya yoo balleesse Oromootu seerrata. Oromoon seera qaba, seera tumatee. Kanaafuu wanni isaan galchu tokko iyyuu hin jiru. Qaawwa kana sooshaal miidiyaa irraa balleessuu barbaadan. Mucaan kun akka sooshaal miidiyaa irraa badu barbaadan. Qaawwa kana fayyadamanii hamilee isaa cabsuu, miira isaa isa keessatti ajjeesuu, akka inni duu, akka inni fannifamu, akka inni aartii kanatti hin deebine barbaadan. Guutummaan guututti nuti immoo seera isaanii kana yakka isaanii kana yakka isaan
Oromoo irratti hojjetan kana utuu beeknu artisti Oromoo kan jedhame beekaa Oromoo kan jedhame kan iji Oromoo laaltu hundayyuu kaanidhuu kaan ajjeesuu isaan kan barbaadan. Sababa kana barbaadanii Andu'aalem social media irraa balleessuu barbaadan. Intalli kun seera haqa qabdi. Haqa ishii Rabbii fi seerri nuuf haa barbaadu. Dhugaan ilmoo Rabbiiti. Dhugaan hin bulti malee hin turti malee hin baati. Namni dhiigi namaa irra jiru deemee galman ga'u hojjetee milkaa'u fuudhee mana godhatee manni isaa hin ho'u baddaaratti du'aadha innu. Haqi intala kanaa irra jira taanaan. Kanaarratti waan gurra keenya dhageenya malee intala kana yoo inni ajjeesu nuti bira hin jirru. Warra soddaa kana immoo warra micaa kanarratti afaan isaanii banaa jiran kana immoo jechuudha. Waa'ee artistii keenya isaan hin ilaallatu. Oromootu jira, seeratu jira. Yoo barbaade seerri haa adeemu, haqa ishii Rabbii fi seerri haa baasu. Kanarraan kan hafetti jara faana deemtanii akka caccabinaa fi mucaa kana dabarsanii diinatti hin laatinaa. Haa balleessu. Isaan Oromoo meeqa hidhaan jiranii, Oromoo meeqa ajjeesaan jiranii. Sababa kana barbaadanii Andu'aalem social media irraa balleessuudha. Wallaa hundi keessaniyyuu mucaa kana irratti arrarraa kaasanii ija keessan irraa kaasa. Warri haala hamaa fi haala hin taaneen isa hubattan. Yoo balleesse isin seeradhaa malee diina wajjiniin teessanii seera irratti hin baasinaa, seera irratti hin tumina. Viidiyoo baay'ee argaan ture. ልቅምቃሚ ሁላ ማለት ነው። ምን አገባሽ ስለ አንዱዓለም ስለ አርቲስታችን ምን አገባችሁ? ያገባችኋል እንዴ? ካዱ የበራ ፍረፍረቴ ካጅሩንዱ የገሩ ጅሩፊ ዱይዱ ካጅሩንዱ ያናቹ እኔ ስርት ስርባ አንዱዓለም ከዛ ነርፈቺሴ ሱራተን ጃበሬታ ከጀለን ኮኒ አከንቴ ሱራንቱኒ dubbatti jechuudha. Nama jireenya keessa hin jirre nama dhaabbilatti du'e jechuudha. Akkanarra du'uma isaa wayya. Silaa akkuma qaalanii sanatti du'e irra isaa wayya. Dhugaan isin nama rarra dhugaa. Namni kun sammuun isaa dutee jirti. Aan booda akka maraanee shakkasii galee suuraa tana ilaalee wanni nuti sirba isaatii midhagan sirri nama rarra suuraa tana sii galee. Kana wallaahi nama kana bakka dhiisaa Oromooti jenaa jirti. Dhiisaa. Rabbiin haqamni yoodhaan ni baasa. Haqni fi fudeebi'ee abbaa yoo dhugaan haqa irraa qabaate isaa'uu karaan deemsisu waan ta'eef.